Jirra jirtu akkam nagaa keessanii walitti deebineerra jechuudha. What's up, ladies and gentlemen? Share, subscribe, okay, and drop the under the comment your idea. So arra mali walitti deebine chapter 5 functions. Function jechuun machuudha. Dalagaadhaa mi function. So dalagaa argatee functioniin har'as waa'uma dalagaa kanaa haasofnaa jechuudha. Asitti garuu dalagichi dalagaa isa nuti dhagaa baannee maal goonu irraan garagaraa sababanni big problemi tokko yookiis immoo project gurguddaa tokko gargar caccabsuuf dalagaan irraa salphisa. Kanaaf function jedhamee jechuudha. Keeziin inni tokko function jenneef kanaafi functioniin kuni faayidaa qaba. Maalidha faayidaan isaa yoo jenne why we use function in programming. Wantoota clear taate kana arfan kana isin ibsaa jechuudha. Inni jalqaba break down the complex problems. Complex problemi gargar caccabsa jechuun smaller itti caccabsee divide larger program into smaller manageable parts kan jennutti jechuudha. So inni lammaffaan immoo improve code reusability. Fakkeenyaaf koodii tokko barreessinee koodicha irra deddeebinee fayyadamuu yoo barbaanne koodicha ammaanamma irra deddeebinee fayyadamuu yoo barbaanne functionii fayyadamnaa jechuudha. No need to rewrite the same code. Irra deebinee waan wal fakkaataa sana barreessuun waan hin barbaachifneef maal goona functionii fayyadamnaa jechuudha. Inni sadaffaan enhance code maintainability. Koodiin keenya haala salphaadhaan easier to test, debug and maintain and focus on specific function where the bug occurs. Iddoo itti erroriin tokko yookiin bugiin tokko uumame deemnee fix gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa enable modular programming. Modular jechuun maal jechuudha? Sectioniidhaan qoqqoonnee gargar caccabsinee easy understand gochuuf baay'ee nuuf salphisaa jechuudha. Baay'eedhuma nuuf salphataa jechuudha. So inni kan biraa function definitionidha. Function definition jechuun definitionidhuma functionii tokko. Function definition a group of statementidha. That together perform specific tasks. Taksii maal ta'u? Taksii specific ta'e tokko hojjechuuf kan inni fayyadu. Every C++ program has at least one function. Maalidha inni? Main functionidha jechuudha. Main functionidha jechuudha. So C++ programmii keessatti yoo xiqqaate functioniin jira jechuudha. Kanaafuu hin shawwadamina. Kuni dhugaaf soba irratti hin dhufa. Yoo xiqqaate main functionii tokkotu jira. Innis main functionidha. Functioniin maal qabdanneerraa bracketii qabdi jennee walitti dubbanneerraa jechuudha. Return functioniin kuni akkamitti kan inni declare ta'u yookiis immoo definition isaa kana keessatti kallattii salphaadhaan koodii ishee kana isinitti agarsiisa. Koodii kana asitti dhufnee ilaallaa jechuudha. Koodii kana asitti barreessinee maal qabaa? Return type qaba. Return type qaba jechuudha. Return type. Return type kun maalidha? Return type kun maal ta'a? Intii ta'uu danda'a, integerii, kaaraakterii ta'uu danda'a, voidii ta'uu danda'a, voidii ta'uu danda'a, nalii jechuudha. Dabilii ta'uu danda'a, shortii, loongii, shortii, akkasuma loongii warra kana ta'uu danda'a. Data type function sana biraa nuu deebi'uu jechuudha. Inni kan biraa maalidha? Function name. Function name. Function name. Function name maqaa nuti function sanaaf kennuudha. Name of what? Functions. Name of functionidha. Inni kan biraa maalidha? Function name asitti argitanitu name of function maqaa function fakkeenyaaf fakkeenya isinii fudhe add ta'uu danda'a. Sum mult. Eshi mult kan jennu multiplication hojjechuudhaaf function specific function hojjechuuf waan ta'eef maqaa barbaadan kennuu dandeessu jechuudha. Akkuma function sana hojjechuu barbaadanitti maqaa barbaadan kennuu dandeessu. Inni kan biraa parameteriidha. Parameters. Parameter kan jennu kuni parameter. Parameteriin kuni inputidha. Inputis. Inputii nuti galchinu jechuudha. Fakkeenyaaf maal ta'uu danda'a? Int A, B ta'uu danda'a. Int B. Integerii kana lamaan ofitti fudhata ta'uu danda'a jechuudha. Parameterii yeroo jennu. Inni kan biraa function bodyidha. Function bodyin koodii achi keessatti barreessuuf kan nu fayyadudha.
function body koodii barreessuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Barreessuuf kan nu fayyadanidha. So bireesii kana keessatti functioniin kan inni hojjetamu bireesii kana keessatti jechuudha. Kanaafuu function jennee akkasitti fudhachuu dandeenya. Mee fakkeenyaaf functionii calculator lakkoofsa lama walitti hidhuu danda'u. Int add jennee aadii akkana gaafa goonu functioniidha jechuudha. Yoo akkasitti duwwaa ishii dhiibne homaan qabu parameetirii homaan qabu. Okay, so int a equals to 5 jennee int b equals to 9 sum int sum is equals to maal ta'a a plus b dha a plus b cout result isheen kun cuftuu keessa taa'uu qabdi. Kas gootanii kana balleessine. Okay, kana balleessine resultiin keenya maal ta'a walqixa kana ta'a jechuudha. Maal samii ta'a jechuudha. So samii akkasitti fakkeenyaaf kun maalidha? Kun maalidha? Function bodyidha. Inni kun maalidha? Data typeidha. Inni kun maalidha? Name of functionidha. Inni as keessa jiru maalidha? Parameetiriidha. Parameetirii fudhateera hin fudhanne. So ni ilaallaa jechuudha. Sas akkamitti pass value keessatti ni ilaallaa. So functioniin kana fakkaataa jechuudha. Functioniin kana fakkaataa. Mee asirraan slide keessan irraan sin ibsaa. Why we use function kan jedhuu fi amma laalleerraa jechuudha. Because divide large code into module due to this we can easily debug and maintain the code. Koodii keenya salphaadhumatti maintain gochuu dandeenya. Inni kan biraan maal jedhaa? Any function can be called many times. Functionii tokko si'a baay'ee waamuu dandeenya. Code reusability irra deddeebinee fayyadamuuf. Peejii korraa isinitti agarsiiseera. Function definitionidha. Function definitionii akkuma laaltanii return type qaba, function name qaba, parameter, function body. Desuma nama isinitti agarsiise. Every function is called program must be defined somewhere once only jedha. Okay, maqaa isaa tokkichuma kan isin syntax isaa kana fakkaata. Function group statement specific tax hojjechuuf fayyadeera. Suma kanadha jechuudha. At least waanidha. Innis main function qaba. Function declaration inni kan bira function declaration gaafa gootanii declare function tokko declare goona gizee jennu ishee kana qofa ishee yeroo jennu ishee kana sadan qofa barreessuu qabna jechuudha. Barsiisaan function declaration barreessennaan ishee kana yoo barreessite gaadha. Ishee kana yoo barreessite gaadha jechuudha. Return type function name fi parameter isa parameter declare jechuun maal jechuudha? Programii kana keessatti function kana beekaa jechuudha. User defined function ati programmeriin fakkeenyaaf full name function full name jedhu tokko yoo define goote function kana akkasitti kennitee fitta jechuudha. Kanaafuu salphaatti define gooteetta. Function declaration is the process of tells compiler about the function name. Maqaa function sana compiler atti muda. Then the actual body of the function can be defined separately. Actual body fi declaration kuni gargar baheeti kan inni declare ta'u. Kan inni declare ta'u jechuudha. Bakka tokkottis ta'uu danda'a. Suni dirqama miti. Kana jechuun maal jechuudha? Ishee kana duukaa jechuudha. Ishee kana. Fakkeenyaaf kunoo actual body isa kanadha. Isheen asitti isinitti agarsiisaa jiru kanadha. Yoo barbaadan int add jettanii akkas gootanii asitti keessanii declare gootaniittu int lammaffaan jennu add jennee akkasitti itti fufuu dandeenya jechuudha. Akkasitti itti fufuu dandeenya. Akkasittis immoo bakkatti deebisuu dandeenya. So this is all function declaration. Function declaration jedhamu jechuudha. Inni kun function declaration jedhama. Function body irraa separate ta'eetedha asirratti. So syntax isaa kana fakkaata. Function callidha inni kan bira. Function callidha. Function calling maalidha? Functionii tokko waamu. Eessatti waamna functionii? Functionii kan waamnu yeroo hundaa main functionii keessatti. Obbola tokkodha kun. Functionii eessatti waamna? Main functionii keessatti jechuudha. So salphaadhumatti isinitti agarsiisa. Salphaadhumatti kan isin laaltan asirraa maalidha? Ishee kanadha. Asirraa ishee kana laalla. Sorry.
ishee kana function name dha. Amma fakkeenya function tokko waame isinitti agarsiisa. Function ala main function alatti kan inni declare ta'u. So int add lakkoofsa lama int add lakkoofsa lama kan walitti da'u tokko kan nuti hojjennu maalidha innis int a comma b a is equals to jennaan yoo barbaanne a equals to 56 comma b equals to 89 jenne maal jenna int maal jenne sum jenne mire int sum equals to a plus b jenne a plus b semicolon cout result ennerra resultin keenya wal qixa meeqa ta'a samii ta'a jechuudha. Resultin keenya samii ta'a jechuudha. Resultin keenya maal ta'a samii ta'a jechuudha. So kana eessatti waamna? Kana eessatti waamna yoo jettanii kana eessatti waamna akkamitti bahuu danda'a? Osoo akkamitti bahuu danda'a jenne osoo maraan goone ilaalle zeeroodha amtuun jiru maaliifi programming kamiyyuu eessaa jalqaba jenneerraa main function inni dursitee main function jette argatteetta programming kamiyyuu asirraa jalqaba 11 irraa dhufee jalqaba laani int main jettu kanarraa jechuudha. So at least one function qaba C++ programming tokko kan jennu yoo xiqqaate main function qaba jechuudha. Kanaafu as keessatti kan nuti waamnu maal add kana add jenne akkasitti gaafa waamnu eessa akka dhufu akkamitti akka hojjetu sinitti agarsiisaa jechuudha. So jalqaba laayinii 11 irra dhufa akka compilerin keenya jechuudha. Compilerin keenya jalqaba laayinii 11 irra dhufa. Laayinii 11 irra dhufee balbala kana seena. Erga seene laayinii 12 irra aadii waama. Akkuma aadii kana dhaqqabeen iddoo kanatti olu taala jechuudha. Iddoo kanatti olu taala. Ishee kana kan isheen agarsiistu. Function name kan jettu kana dhageesseenaan iddoo xiyyi agarsiisaa jirtu kanatti iddoo kun irra deemaa jirtu kanatti kan isheen deemtu jechuudha. Function name jennaan. Sana booda eessattu taala asirraa ka'eet iddoo kanatti taala jechuudha. Kunoo iddoo kanatti taala as dhufa jechuudha. Eeshi erga kana ta'ee sana booda kana dhufa inti a 56 89 jedha. Sana booda inti samiin jedha. Resultii baaseet qoy akkana gooneet kun function keessaa jennaan cout abbaa dura ba'uun sinitti agarsiisa. Eeshi function keessadha. Eeshi kana semicolon jenne indi line annuni indi jenneeni. Eeshi kun immoo function aladha. Function aladha jennaan kun immoo erga dhufee erga baase aadii erga waame dhufee function keessa de kun immoo function aladha. Function aladha jennaan. Function main function keessa main function keessadha. Main function keessadha. Main function keessadha jechuudha. So maal godha jalqaba lakkoofsa 13 dhufa erga 13 dhufee as dhufa iddoo kana dhufa step kanatti deema 8 9 baasee function keessadha kan jedhu baasa resultii baasa sana booda eessa dhufa iddoo kana dhufa 14 irratti fufaa jechuudha. So Iran Israel eeshi function keessadha argitanii function keessadha kan jedhudha. Sana booda resultiin 445 sana booda main function keessadha laayinii 14ffaatti gad deebi'e jechuudha. Kanadha obbolaa koo bakka kanadha function kanadha jechuudha. So function kan nuti jennu maal goone main function alatti declare goone main function alatti declare goone kun akkuma argaartan aadii kana main function dha olitti kanani barreesse kun as keessatti kanani barreesse eessatti waame dhufeen as keessatti waame inni kun calling function jedhama. So function calling ishee kanadha jechuudha. Inni kun ishee kana ibsaa jechuudha. Inni kan biraan function calling kun syntax qaba. Samii kana isuma nama hojjedheedha. Yoo barbaadan gadi buustaniis gaditti add gochuu dandeessu. Type of function idha inni kan biraa. Type of function idha. Function divided into two. Library function and the user defined function. When we say library function, a predefined function, the function defined by what? By the not programmers, by the C++ creator. C++ creator idhaan yookiis immoo namicha jalqaba
C++ kana create godheen kan predefined ta'edha jechuudha. Declaration in header file keessatti kan declare ta'edha. Body inside, okay, example get square baay'eedha. String keessatti ilaalaa turtan ka. String keessatti ilaalaa turtanii string concatenation, string copy, string comparison, string length, string size of warri kun hundi library function jedhamu. Library function jedhamu. Square jira. Formulaan hedduun jira. User defined kan jedhamu created by user isa amma anaan uumame. Isa amma anaan create yookiin programmeriidhaan kan create ta'edha jechuudha. Fakkeenyaaf as dhufee function name kana as jijjiiree inti maqaa jedhee asitti maqaan integerii deebisaare. Let's say character yookiin immoo string jechuun dandeessaa. Char jettee asitti mee maqaa barreessina. Shout maqaan koo falmiidha. Okay, maqaan koo falmiidha arganne asitti maqaa kana eessatti waamuu qabdu ka? Maqaan kun eessatti waamamuu qaba? Main function keessatti waamamuu qaba. Main function keessa hin jiraanne taanaan hin mul'atu jechuudha yoomiyyuu. Maaliif jalqaba programming tokko kan inni jalqabu main function irraa waan ta'eef raan gaafan godhu maal laa deebisa? Maqaan koo falmiidha. Kuno maqaan koo falmiidha kan jedhu deebiseera jechuudha. So user defined function jedhama jechuudha. User defined function jedhama jechuudha. Salphaadhumatti. So user defined function library function yoo isinitti agarsiise isinitti agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Salphaadhumatti. Asirratti isinitti agarsiisuu nan danda'a. Kan asirra jiru fakkeenyaaf user defined functions. User defined function type of function kun asirra jira jechuudha. Start kan jettu fakkeenyaaf number jedhee square root jedhee class jedhee string jedhee ishee kana jechuudha. Ishee kana raangoonee isinitti agarsiisa. Isheedhuma kana raangoodhee isinitti agarsiisa. Copy gootanii as dhuftanii asitti number okay see number lakkoofsa galchii lakkoofsa barbaadde square isaa baasaa jechuudha. Lakkoofsa barbaadde square isaa baasaa. Enter number 67 doon jedhee square root of 67 8 something calculator hojjechuun dandeessu jechuudha. So square numberii maal qabattee jirti? Numberii qabatteerti. Numberii galchitee sana booda maal gootee square root of numberii kana fuutee square root irra keessee numberiin lakkoofsuma ati galchite sana baasaa square root kan square root kana baasaa jechuudha. So directly as keessa keessoo hin taane square root akkasitti eeramaa jechuudha. Kanaafuu user defined function kan jennu function ofii keenyaa bara predefined immoo yookiin built-in warri ta'an immoo warra akkasiiti jechuudha. Salphaadhumatti inni kan biraa maal laaluu dandeessu? Salphaadhumatti library function warra jedhaman warra ammaati. Library function warra ammaati. Passing value dha.